Durtu nagaa keessa nagaan siniifaato har'ammoo goals of psychology kan jedhu walii wajjin ilaalla. Walumaa galatti psychology goolii gurguddaa afur qaba jechuudha. Akkana jechuun maal jechuudha? Hojiileen psychology keessa hojjetaman kamiyyuu goolota kana hin darban gool yookiin kaayyoo psychology gurguddaan qaban arfan isaan kana fakkaatu jechuudha. Tokkoffaan description, lammaffaan explanation, sadaffaan prediction, arfaffaan control jennaa jechuudha. Egaa psychology keessatti projectiin adda addaa hojjetamuu danda'a, researchiin adda addaa hojjetamuu danda'a, trainingiin adda addaa hojjetamuu danda'a, wantoonni adda addaa barnootiin illee hojjetamuu danda'u. Isaan kun hundumtu isaan kanaan ala goolii kan biraa hin qaban jechuudha. Yookiis galma biraa hin qaban. Galmi psychology gurguddaan arfan ni jalqaba description jechuudha. Description jechuun waan tokko akkuma inni ta'aa jirutti ibsuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf hirmaannaa barattootaa kutaa barnootaa keessatti qaban maal fakkaata kan jedhuuf yoo ilaalle namni tokko namni ilaalu tokko namni observe godhu tokko taa'ee deemee utuu barattoonni isa hin argin akka isaan isa arganii artificial behavior isatti hin argisiifneef dhokatee taa'ee checklistii qabateetu barattoonni meeqatu hirmaata, barsiisaan gaaffii meeqa gaafata, barattoota dhiiramoo barattoota durbaatu irra caalaa hirmaata, yeroo hirmaatan akkamitti hirmaatu waan jiru hundumaa isaa ilaalee barreessee riipoortii gochuu jechuudha. Observing the behavior and reporting it in detail jechuudha. Lammaffaan immoo explanation. Explanation kan jennu wanta ta'e kana taate kana wanta description keessatti argine ibsine yookiis waan ibsamuu qabu san ibsine sanaa fi sababa wanti ta'ani maali? What are the reasons behind the behavior happened? Maaludha wanti sababa ta'an jennee gaafa lafa keenyu jechuudha. Why is it happening? Why is the behavior happening? Gochi kun maalifitu ta'aa jira? Mucaan kun maaliif bu'aa jirti? What is the reason? Hirmaannaa barattootaa keessatti dhiironni barattoota dubaraa caalaa hirmaannaa gochaa jiru. Maaliifidha barattoonni dubaraa kan isaan hirmaannaa gadaanaa godhaniif? Tarii hojii mana keessa waan itti baay'atuuf yeroo qayyabannaa hin qabanii? Tarii gadaantummaan dhiiraa gadii waan itti dhaga'amuufidha? Yookiis tarii rakkoo qaamaa kan biraa waan qabaniifidha? Maalidha jedheetu sababa tokko lama sadii afur shan immoo qoratee ka'a jechuudha. Inni kun explanation jechuudha. Kanaafi description gaaffii what happened maaltu ta'e jedhuufitu deebii kenna. Explanation immoo gaaffii why happened maaliif ta'e jedhuufitu deebii kenna jechuudha. Sadaffaan prediction. Prediction jechuun wanta gara fuulduraatti ta'u raajuu jechuudha. Himuu jechuudha. Fakkeenyaaf barattoonni dubaraa kun hirmaannaa gadaanaa qabu. Hirmaannaa gadaanaa isaan qaban kun akkuma kanatti itti fufee jennaani maaltu ta'uu danda'a isa jedhu fuulduratti waan ta'uu danda'u himuu danda'u irra jira jechuudha. Kun egaa fakkeenyaaf kan akka barnootatti kufuudhaa, kan akka yuunivarsiitii irraa ari'amuudhaa, kan akka amala biraa keessa galuudhaa, suusii biraa araada biraa keessa galuudhaa fiduu danda'a jechuudha. Kanaaf prediktii goona jechuudha. Waan tokko ilaallee waan ta'aa jiru ilaallee sababa inni ta'aa jiruuf erga adda baafanneen booda gara fuula duraatti maaltu itti fufee ta'uu danda'a waan jedhu tokko lafa kaa'uuf jechuun behavior isa yookiis amala sana prediktii gochuu danda'udha jechuudha. Arfaffaan galmi guddaan psychology arfaffaan control. Akkana jechuun how can it be changed? Egaa wanti ilaalame kun waan sababni isaa beekame kun wanta gara fuulduraatti immoo rakkinni isaa hammaachaa deemuu danda'u bu'aan isaa inni gadheen beekame kun akkamittiin to'annoo keenya jala galuu danda'a? Akkamittiin rakkoon kun furamuu danda'a? How can we control or modify the behavior? Amala hin barbaachifne gara amala barbaachisu akkamittiin jijjiiruu dandeenya? Psychological technique kamiin fayyadamuu dandeenya? Counseling kan jedhamu jira, gorsuuni, trainingiin jira, leenjii kennuuni, motivationin jira, kakaasuuni, self development jira, of guddisa akkatti namitti of guddisu barsiisuun isaan kun hundumtu yoo cimee immoo psychiatristiitti nama ogeessa sammuutti geessu jechuudha. Egaa isaan kun hundumtu goolota gurguddoo psychology jechuun description maaltu ta'aa jira, explanation maaliif ta'aa jira, sababni kanaa maali, prediction waan ta'aa jiru kun sababa kana wajjin yoo itti fufee gara fuulduraatti rakkoo guddaa uumuu danda'u maali. Control egaa rakkoo kana akka hin uumamneef maal gochuu qabna, akkamittiin gidduu seenuu dandeenya waan jedhu tokko hanga dhumaatti deemne
waan kana to'achuu danda'u irra jiraachudha. So psychology has 4 major goals in general: to describe a behavior that's happening, and then explanation refers to coming up with reasons behind the behavior that's being happened, and the third is to predict if the behavior being happened it continues the same way. If the reasons, the cause of the problems are not solved properly, then we can forecast, we can predict that the behavior, that the bad behavior may get worsened. So we need what? Control, which means intervention. Mechanisms are required, like training, like counseling, maybe like motivation, and so on. So these are the 4 major goals of psychology that we need to understand. Thank you so much. Enjoy Bonanza. Subscribe godha, share godha, comment godha, yaada keessan kenna, ulfaadha, kabajama.